keessattuu jiraattonni Minnesota Ameerikaa irraa biyya Itoophiyaa seenan akkaataan biyya saniif itti ba'utti rakkoo keessa akka jiran gabaasni biyya irraa dhufu ni ibsa. Asumaan ilmaan Oromoo keessattuuyyuu jiraattota Minnesota warri taatan yeroo Itoophiyaa irraa gama biyya Ameerikaatti deebitan embaasii Ameerikaatti galmeessitanii gara eerpoortii deemaa malee osoo eerpoortiitti hin dhaqin dura embaasii irratti gabaasuun dirqama ta'a. Embaasiin Itoophiyaa wanti iddoo san keessa ta'anii fi tajaajila lammiilee kennaaf kennuudha. Lammiileen kennan mootu dhokatamanii yookiin ammoo akkuma tasaa bakkuma akka qabamanii bakka malee darbamaa waan jiraniif of eeggannoo barbaachisu akka gootan jedha. Kallattimaan ibsa ejjennoo guyyaadhaa afaan Oromootiin dhiyaatu obbo Jamaal Ibrahim dhufanii nuuf dubbisu. Galatooma obbo Jamaal naasimadhaani. Baay'ee galatooma dhagahama. Ibsa muddee 3 bara 2021 lola Oromoo fi Oromiyaa irratti deemsifamaa jiruun dararaa uummata Oromoo irra gahaa jiru laalchisee ibsa waldaan hawaasa Oromoo Minnesota irraa kenname. Saint Paul, Minnesota. Ragaan qabatamaan miidiyaalee irraa nu gahe akka mirkaneessetti mootummaan Itoophiyaa muddee 1 bara 2021 irratti Abbaa Gadaa Kadiir Hawaas dabalatee Oromoota Karrayyuu nama 28 gara jabeenya daangaa hin qabneen jumlaan ajjeesee jira. Waldaan hawaasa Oromoo ajjeechaa suukanneessaa mootummaan Itoophiyaa uummata meeshaa malayyii irratti raawwate kana hadheeffatee balaaleffata. Haala hamaa saba Oromoo irra gahaa jiru ajjeechaa, reebicha, hidhaa jumlaa, humnaan gudeedamuu, roopilaa fi dirooniin tumamuu Oromoota Walloo, Wallagga, Oromoota fayyaaleeyyii 50,000 ol ta'an mana hidhaa keessatti dararamaa jiraachuun hoogganoota siyaasaa Oromoo kan akka Hayyiduree Abaa'oo Daawud Ibsaa, itti aanaa durataa akka Faa'oo obbo Baqqalaa Garbaa akkasumas jiraataa Minnesota kan ture obbo Jawaar Muhammadii fi kan fakkaatan irratti gaaga'ama mootummaan Itoophiyaa geessuun qaamaa fi qalbiin isaanii dararamuu fi lubbuun isaanii wabii dhabuun yaaddoo guddaa akka ta'e ibsee badii fi balleessaan mootummaan Itoophiyaa Oromiyaa fi Oromoo irratti taasisaa jiru hojjetaa jiru balaaleffatee jira. Haaluma wal fakkaatuun lammii Ameerikaa kan ta'e dhalataan Oromoo obbo Yoonaas Guddataa Ayyaanaa dhiheenya kana firoottan isaa laaluuf Minnesota irraa gara Oromiyaa imalee mootummaa Itoophiyaatiin karaa irraa butamuun akka hidhame maatii isaa irraa odeeffannoo argannee jirra. Itoophiyaan yeroo ammaa jeequmsa siyaasaa fi lola guddaan unkuramaa jirti. Miidiyaaleen addunyaa kan akka BBC, CNN haala fokkataa guyyaa guyyaan Itoophiyaa keessatti mul'atu ragaa godhachuudhaan jeequmsa guddaa hegereef as deemu gabaasaa jiran. Mootummaan Ameerikaa balaa badii fi jeequmsa lolli magaalaa Finfinnee irratti taasifamuun malu uumuu danda'u irra dura bu'ee tilmaamuudhaan sodaa fi yaaddoo qabuufsee lammiileen Ameerikaa Itoophiyaa keessaa akka bahan waamicha taasisee jira. Ameerikaa fi biyyoonni adda addaa hojjetoota dhimma hojii jajjabaa irratti bobba'an irraa kan hafe lammiileen isaanii akka imbaasii Finfinnee keessaa bahan Itoophiyaa keessaa yaasuudhaan biyya ofiititti dachaasanii jiran. Lolli uummata meeshaa maleeyyii irratti hidhattoota mootummaatiin adeemsifamaa jiru lubbuu namoota kumaatamaa galaafatee kumaatama qe'ee fi qabeenya irraa buqqisee qabeenya biliyoonaan lakkaa'amu barbadeessee uummata beelessaa jiras. Haa ta'u malee lolli gara jabeenyaan guutame xayyaaraa fi diroonii uummata meeshaa maleessa irratti osoo adeemsifamuu ajjeechaan seeraan alaa hidhaan jumlaa ijoolleen xixiqqoon humnaan qoraan waraanaa osoo taasifaman yakki waraanaa fi sarbamiinsi mirga namoomaa mootummaa Abiyyiin Oromoo fi Oromiyaa irratti osoo adeemsifamuu hawaasni addunyaa badii fi balleessaa daangaa hin qabne kanarraa ijaa fi gurra cufachuun hedduu nu gaddisiisee jira. Waldhabbii fi walitti bu'iinsa Itoophiyaa keessatti adeemsifamu karaa dippiloomaasiitiin furuuf yaalii fi tattaaffii godhamu keessatti illee dhimma saba Oromoo kaasuu dhiisuun yookaan ammoo Oromoo daangessuun yookaan Oromoo daangatti dhiibuun hedduu nu gaddisiisee jira.
Ajaja President Joe Biden dabarsee fi mootummaa Itoophiyaa lola lubbuu fi jireenya uummata miliyoonaan lakkaa'amuu galaafate hatattamaan akka dhaabu waamicha hawaasni addunyaa taasise deeggaraa mootummaan Ameerikaa fi hawaasni addunyaa badii fi balleessaa mootummaan Itoophiyaa Oromoo fi Oromiyaa irratti adeemsisaa jiruuf xiyyeeffannaa olaanaa yookaan guddaa akka kennan jabeessinee gaafanna. Lolli Oromiyaa fi Tigraay irratti deemsifamu erga calqabee kaasee mootummaan Abiyyi yeroo irraa yerootti haala hammeessuu fi lola babal'isuudhaan uummata nagaa hunda milishaa taasisee ijoollee xixiqqoo hunda qoraan waraanaa godhuun gaafa Afrikaa jeequmsa daangaa hin qabneef qaadhimee jira. Lolli haga ammaa adeemsifamaa jiru lubbuu fi jireenya namoota kumaatamaa galaafatee jira. Dinagdee biyyattii fi qabeenya uummataa barbadeessee jira. Uummanni miliyoonaan lakkaa'amu qe'ee fi qabeenya isaa irraa buqqa'ee beelaaf saaxilamee jira. Nu lammiileen Oromoo Ameerikaa hundeen Oromoo fi Oromiyaa irraa burqine waan taaneef ajjeechaan, hidhaan, reebichi, gudeeddaan humnaa qe'ee fi qabeenya ofii irraa uummata humnaan buqqisuun, xayyaaraa fi dirooniin reebuun, ijoollee xixiqqoo qoraan waraanaa taasisuun, maatiin guutuun manaa fi qabeenya isaa waliin ibiddaan barbadaa'uun sabni irraa dhalanne balaa namtolcheen beela hamaaf saaxilamuun walumaa galatti yakki waraanaa fi sarbiinsi mirga namoomaa fi duguuggaan sanyii uummata Oromoo fi Oromiyaa irratti deemsifamaa jiru suduudaan nu laala. Qaamaa fi qalbii keenya miidhee hedduu nu yaaddessee jira, nu dhukkubsee jira. Kana malees yaalii fi tattaaffii karaa dippiloomaasiitiin furmaata barbaaduuf qaamota sadaffaatiin godhamu keessatti dhimmi saba Oromoo dubbatamuu dhabuun sagalee Oromoo ukkaamsuu fi dhageettii hawaasa addunyaa dhabsiisuun hedduu nu yaaddessee jira. Itoophiyaa keessatti sabni Oromoo saba guddicha dhibbeentaa 40 ol ta'u saba dachii bal'oo fi jiddugaleessa biyyattii irra qubatu yookaan jiraatu ta'uusaa irra deddeebinee addunyaa yaada hubachiisaa marii fi yaaliin kamuu saba Oromoo daangatti dhiisuun yookaan alatti dhiibuun milkaa'uu nagahaa fi tasgabbii fiduu akka hin dandeenye irra deddeebinee yaadachiifna. Mariin hooggantoota siyaasaa Oromoo hin amanne kamuu Itoophiyaa fi gaafa Afrikaa keessatti nagaa waaraa fi tasgabbii hin fidu. Kanaafuu nu lammiileen Oromoo Ameerikaa waldaan hawaasa Oromoo Minisoota mootummaa keenya mootummaa Ameerikaa tarkaanfiilee asii gaditti tarreeffaman hatattamaan akka fudhatu gaafan. Tokko mootummaa Abiyyi Ahmad irratti dhiibbaa barbaachisu hunda godhuudhaan ilaalchaa fi gocha diinummaa akkasumas badii fi balleessaa mootummaan Abiyyi Oromoo fi Oromiyaa irratti deemsisu akka dhaabu taasisu. Lama Wallaggaa fi naannolee Oromiyaa biroo keessatti uummata Oromoo meeshaa maleessa xayyaaraa fi dirooniin ajjeesuun hatattamaan akka dhaabatu taasisu. Sadi milishaan Amaaraa loltoonni Eertiraa fi waraanni Abiyyi uummata nagaa keessaa baasuudhaan Abiyyi Ahmad hatattamaan lola sanyii duguuggaa uummata Oromoo irratti deemsisu akka dhaabu fi rakkoon siyaasaa karaa siyaasaatiin akka furamu taasisu. Afur mootummaan Abiyyi Ahmad hooggantoota siyaasaa Oromoo hunda haal dure tokko malee hatattamaan mana hidhaatii akka gadhiisu taasisu. Shan jeequmsa Itoophiyaa keessatti adeemsifamu marii hunda ammatuun furuuf qaamni sadaffaan yookaan walabaan eenyuufuu hin baabsinee fi hundaan amanamu qaama addunyaa irraa tolfame falaa fi mala furmaata siyaasaa barbaadu. Jaha mootummaan Itoophiyaa lammii Oromoo Ameerikaa kan ta'e obbo Yoonaas Guddataa Ayyaanaa haal dure tokko malee hatattamaan
Isaa jaalatamaa fi qabsaa'aa obboleessa keenya Haacaaluu Hundeessaa irratti gaggeeffame qaama walabaan akka qoratamuu fi mootummaa Itoophiyaa irratti dhiibbaa barbaachisu hunda taasisuun haqa Haacaaluu baasuu. 10 mootummaa Itoophiyaa irratti dhiibbaa barbaachisu hunda taasisuun sagalee uummataa ukkaamsuun hatattamaan akka dhaabatuu fi mirgi yaada ofii ibsachuu akka kabajaan gaafannaa. Waldaa Hawaasa Oromoo Minnesota muddee 3 bara 2021. Galatoomii obbo Jamaal itti aansuudhaan ammas aadde Leeyilaan dura buutuun waldaa hawaasa Oromoo Minnesota ergaa kana yookiin ibsa ejjennoo kana afaan Ingiliffaatiin nu dubbisu aadde Leeyilaa nama waltajjii. Okay. Thank you all for being here. December 3rd, 2021. Statement by the Oromo Community of Minnesota on the conflict and humanitarian crisis in Oromia, St. Paul, Minnesota. The Oromo Community of Minnesota condemns the massacre committed in Karayu, Eastern Shawa Province with strong possible terms. According to eyewitness and reliable media reports, Ethiopian security forces have summarily executed in a cold-blooded manner 23 Ethiopian government. Recently, we also have received credible information that Oromo American citizen and residents of Minneapolis, Jonas Gudeta Ayana, has been arrested by the Ethiopian government in Ethiopia. Ethiopia is currently embroiled in a fully fledged civil war. The international media such as the BBC World, CNN are reporting on the situation unfolding in Ethiopia, citing the looming crisis, fearing imminent military showdown over the capital and ensuring chaos. The United States has called on its citizens to leave Ethiopia immediately. The US and other countries have already repatriated non-essential staff of their embassies in Addis Ababa. The brutal civil war and political violence have left hundreds and thousands dead, hungry, and displaced. Sadly, the international community has turned a blind eye to the drone attacks, the ongoing extrajudicial killing, mass arrests, forced recruitment of child soldiers, and crimes against humanitarian perpetrated by Abiy's administrative and Oromia region. We are also dismayed by the deliberate marginalization of Oromos and diplomatic effort to address the conflict in Ethiopia. Therefore, while we support President Biden's executive order and the call on the While we support President Biden's executive order and the call on the Ethiopian government by the international communities to end the brutal war claiming the life of millions of Ethiopians and resort to an inclusive national dialogue, we would also like to urge the US government and international community to pay attention to the atrocity perpetrated by the Ethiopian government in the Oromia region. The urge. Since the start of the war on Oromia and Tigray,
Prime Minister Abiy Ahmed has escalated, calling for the formation of militias and conscription of children into the army, potentially destabilizing the Horn of Africa. So far, the war has featured atrocities against civilians, international displacement, a dire humanitarian crisis, and forced recruitment of child soldiers from across the country. As Oromo Americans, we are impacted by the conflict causing displacement, famine, forced military recruitment of minors, human rights abuses, extrajudicial killing, and detention of Oromos in Ethiopia. We are also concerned that Oromos are sidelined in ongoing negotiation brokered by the third parties. We would like to reiterate that Oromos make up to 40% of the population in Ethiopia and are the majority stakeholders in any negotiation that third parties are brokering. Any negotiation does not include Oromo political leaders will not bring long-lasting and stability in Ethiopia. Therefore, we, the Oromo community of Minnesotans, demand the U.S. government to condemn the Karayu massacre and call for holding perpetrator of such heinous crime accountable, to maximize pressure on Abiy Ahmed for an immediate cessation of hostilities in Oromia, to denounce airstrike and drone attack on civilians in eastern and western Wallagga, Wallo, and other part of Oromia, to call on Prime Minister Abiy Ahmed to remove his military force and Amhara militias from Oromia zone and choose the negotiations cessation of hostilities, to continue pressuring the government to release all political prisoners and pressure on all parties to convene to hold an all-inclusive national dialogue and reconciliation led by an impartial international body, to ratchet up pressure on the Ethiopian government to release U.S. citizen Jonas Guddeta Ayana immediately and unconditionally, to push for an impartial investigation into extrajudicial killing perpetrated by the Ethiopian National Defense Force and its allies Amhara Regional Force and the Amhara militia against civilians in Oromia Special Zone of Amhara Region, Wallo Kamise, Western Zone of Tigray Region, Matakkal Zone of Benishangul Gumuz Region, East Wallagga, and Horro Gudru Wallagga Zone of Oromia Region. To urge the government to allow immediate access to humanitarian aid to relieve the suffering of the displaced and approximately 500,000 people facing famine-like conditions. To push for an independent investigation into the killing of a famous Oromo activist and artist, Hachalu Hundessa, and to urge the government to respect freedom of speech and expression. Oromo Community of Minnesota, December 3rd, 2021. Thank you. Hedduu ulfaadhaa yaanni afaan lamaaniinuu dhiyaatee jira. Wanti asirratti dhiyaate kun Oromoonni sadarkaa addunyaa irraan hordofaatiin jirtan xalayaa ibsa baasuu qofa osoo hin taane hawaasni Minisootaa hanga dhumaatitti hanga qaama barbaachisu qaamaan argamanillee dhimma kana hordofuudhaaf waadaa seenna akka Minisootaatti. Itti aansuudhaan wanti jechuun barbaadu miidiyaaleen Oromoodhaa kan iddoo kanatti qaamaan argamtanii OMN, Oromia 11 akkasumas immoo Oromia Diaspora Media iddoo kanatti argamtanii ibsa ejjennoo keelloo fi kaayyoon sadeen miidiyaa shantu iddoo kana argamee jira. Miidiyaaleen kun hundi keessanuu ergaa waldaa hawaasa Oromoo Minisootaadhaa addunyaatti dhageessuudhaa fi Oromoo hunda waliin ga'uu keessanii fi hedduu ulfaadhaa galatoomaa jedha. Gara biraatiin gaafii garaagaraa yoo qabaattan gaafii gaafachuu dandeettan akka miidiyaatti. Kanarratti carraa kanatti fayyadamnee gaafa Kamisaa yookaan December 9 muddee 9 hiriira nagaa guddichaa Washington DC irratti qophaa'aa jirra. Kuni eenyummaa keenyaa fi rakkina uummata keenyaaf kan ibsu
ummanni hundi irratti argamee rakkina Oromoo irratti ibsuu qaba kan jennu ummata Oromoo magaalaa hunduma Ameerikaallee Kaanaadaallee dabalatee namni dandeessan achirratti akka nu dhuftanii kabajaan isin affeerra. Gaaffii yoo qabaattan. Gaaffii inni qabu kan namoonni irratti dhagaafatan jechuudha. Akka Oromoo diyaaspoora miidiyaatti yookiis keenya miidiyaatti yookiis kaayyoo miidiyaa sirriitti kan inni gaafachuu barbaadu kan daawwattoota keenya biraan godhu waldaan hawaasa Oromoo biyya bakkeetti keessumaa Oromoo bakka baay'ee keessa waldaan hawaasa Oromoo Minisootaadha. Haa ta'u garuu yeroo kana keessatti ibsa ejjennoo baasuun waan gaariidha. Hiriira jechuun waan gaarii garuu gama dinagdeedhaan uummata kana waamicha taasistanii keessumaa namoota beelaaf saaxilaman namoota rakkoo saaxilaman kana gama dinagdeedhaan tumsuudhaaf hojiin isin hojjechaa jirtan maalidha? Isa kanarratti immoo hariiroo waldaalee hawaasa iddoo biroo waan uumtanii hojjechuudhaaf waan isinitti jirtan maalidha? Isinirraa deebii maalii qabdu pirezidaantii waldaa hawaasa Oromoo? Dhugaadha rakkinni baay'ee biyya keenya keessatti naannoo adda addaatti irratti uumamaa jira. Kanarratti hundaa'uudhaan maaliif yeroo baay'ee namoota yookaan gareelee yookaan caayalee adda addaan horii bakka adda addaatti guuramaa jira. Keessaayyuu Maccaaf Tuulamallee dhihoo bakkana waan kanarratti waliin haa hojjennuuf walitti dhufnee jirra. Wanti guddaan nuti akka hawaasaatti dhufnee namoota waamnee walitti guuruu hin dandeenya garuu rakkinni namu bakka adda addaatti walitti guura. Waan kana walitti fiduu yaalaa jirra. Maccaaf Tuulamaadhaan illee haasa'aa jirra. Anytime nuti waan kana kara tokkotti naannessinee akka hawaasaatti dhufnee walitti guuruudhaaf reediidha. Garuu immoo warri waan kanarratti hojjetanu keessaayyuu kan akka Maccaaf Tuulamaa hojii isaanii kallattiidhaan waan gargaarsa uummata biyya keessatti waan godhaa jiraniif isaanii waliin nu kallattiin hojjechuuf nu karoorallee qabna. Kanarratti immoo dabalatee maali waldaalee Civil Alliance Oromo Civic Organization kan jedhu Minnesota keessa jira. Isaan illee yeroo darbee waan walloo irratti hojjetanii turanii yoo ta'e karaa isaaniitiin illee deeggarsa godhuu dandeenya. Akka hawaasaatti baay'ee hojii baay'ee waan nutti baay'ateef kallattiitti waan kanarratti dhihoo kana irratti hojjetaa hin jirru garuu immoo akkuma jedhamee irratti qophoofne kara jiru hundaan gochuuf qophiidha jechuu maafan yoo dabalata qabaatte. Keessumaa yeroo waggaa fuuldura yoo weellisaa Haacaaluu Hundeessaa jechaa raawwate qaamni addaa waldaa hawaasa Oromoo keessatti hundaa'ee qarshii walitti qabamee ture. Qarshiin suni qoriin akka jirutti maatii isaa hin geenye kan jedhudha kan ture. Qarshiin sun walitti qabame qabxiilee gurguddaa sadiidhaan kan walitti qabame tokko maatii Haacaaluu Hundeessaa gargaarsa jirudha. Lammaffaan immoo waraana bilisummaa Oromoo deeggaraadha. Ini sadaffaa immoo warreen maneedhaa jedhanii abukaatoo binna kan jedhu ture qabxiileen sadii yommuu sana dhiyaate. Har'a ibsa keessan keessatti inni weellisaa Haacaaluu Hundeessaa saba keedhaa fi isa kanarratti wanti hojjetame maal jira kan nuuf kaasta yoo qabaate. No, wanti kun nuti yookaan warri boordii haarawatuun filamiin dura ta'e kanarratti waan baay'ee waan hin beeku hin qabu. Kun waldaa hawaasaatiin miti kan walitti qabame garee biraatu jira. Sanarratti deebii guutuu dhiheessuu hin dandeenyu. Nama dhimma ilaalutti immoo dabarsinee yaadni kuniif gaaffiin kun akka jiru immoo nama beekutti hin dabarsine. Galatoomaa hundi keessanuu waan dhuftaniif. Yoo kanarratti yaada qabaattee waa jechuu barbaadde haati manaa Obbo Yoonaas carraan kennaaf yoo fedhii qabaatte yookaan. Tole ani warra Yoonaasidha. Abbaa manaan koo nama Oromoo lammii Ameerikaati. Abbaa ijoollee shaniiti. Nama ganna 60maati. Nama nagaa, nama hawaasa isaa keessatti hojjetee jiraatu, nama hawaasa isaa jaallatu. Abbaa isaa dhukkubee jennaani biyyatti waamanii jennaan biyya dhaqee halkan asii olitti deebi'aa jiru halkan lafa inni ciisutti federaala poolisiidhaan sa'aatii 4 halkan keessa sa'aatii 4tti qabanii sokkanii jedhanii lafa inni ga'ee hin baramne guyyaa 4 fi guyyaa 4 booddee barbaadanii maatiin barbaadanii argatanii waan irra jiru gidiraarra jiru hin beeknu immoo Yoonaatti dhiyaatee waan haasa'e hin qabu waan ragaa jiru hin beeknu jedhaga.
Bakka itti hidhamee fi bakki itti hidhamee Piyaasaa Federaal Poolisiidhaan iddoon መከላከያ አስኮ ሀዊ እንግዳ መስናለ ማለት ነው ሀዊ akka maatiin imbaasii Ameerikaa wajjin hordoffii gochuudhaaf tattaaffiin taasiftan jira. Yennirra akka maatiitti yennirra ijoollees barachuu dadhabdee baay'ee jeeqamanii waan ragaa jiru bidirraa ragaa jiru hin beeknu duukaa bu'aa jirra. Qaamni ilaallatu immoo gaatu nu gargaaree nama kana waan tokko tokkotu nu godhee hin barbaadna. Imbaasii Ameerikaa irraa deebiin argame fakkaata. Baasii Ameerikaa irraa waan deebi'e komishinii isin geera jedhanii nu deebisaniiru. Komishinii isin geera nu deebisaniiru. Hayyee waamichi uummata Oromootiif dhiyeessitan kan irratti maalidha? Isaanii fi namoota akka isaanii akkanumaan saba tokko malee hidhamanii jiraniif uummanni Oromoo maal akka isinii godhu? Egaa sababa malee namni biyya isaa dhaqee akka itti ba'e akka itti galu qaba.